Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota yuutuubii chaanaalii Sukkaara Yuutuub jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyitii yaa ta'onni irraa madditee isin hageettuu isiniin jedha. Egaan warroonni yuutuub chaanaalii Sukkaara Yuutuub haaraa taatan yuutuubii kiyyaa sabiskiraayibii laayikii gochuudhaan maatii naaf ta'an isiniin jedha. Maatiin kiyya immoo irra deebiidhaan baga nagaan dhuftanii welkaam isiniin jechaati. Har'a maal qabadheetiin dhufe viidiyoo sooshaal miidiyaa irra gidduu kana deemaa jirurraa qabadheetiin dhufe haga dhumaatti akka na hordoftanii fi akka viidiyoo haga dhumaatti dhaggeeffattan abdiin isinirraa qaba isiniin jedha. Hordoftoota kiyya warra maatii hin taane immoo maatii naaf ta'an isiniin jechuun affeerraa kooti. Akkuma Dr. Abiyyi Dheengaddaa paarlamaa irratti gaafiif deebii dhiyaatee yookaan gaafii gaafatametti deebii innis deebiseefii jira. Innis maaliidha? Mee uummatuma Itoophiyaa kan fakkaatu lammiin biraa ni jira. Namni lammii Itoophiyaa fakkaatu ni jira, lammiin biraa hin jiru. Abadan hin jiru, lammiin biraa lammii Itoophiyaa fakkaatu hin jiru. Namni baay'inaan Suudi Arabiyaa keessatti hidhamanii dararamanii jiranii nama 100,000 ni ta'a. Nama 100,000 tokkicha kana hunda immoo lammii kiyya yookaan Itoophiyaadha jedhee tooni amanuu hin danda'u jedha mootummaan. Namumti Itoophiyaa fakkaatu hin jiru. Waan afaan Oromoo dubbataniif waan afaan Oromootiin sagalee nuuf ta'a jedhanii waan afaan Oromootiin sagalee nuuf ta'a jedhanii dubbachaa turaniif gara siyaasaatti fudhate hundinuu dalagachuuf biyyaa baanee of jijjiiruu fi kaayyoo teennaa jijjiiruu fi kaayyoo maatii teennaa jijjiiruuf biyyaa baane malee namni kamiyyuu kan siyaasaaf bahe hin jiru. Siyaasaan falmaa yookaan sabaaf falmadha jedhee tooni kan biyyaa bahe hin jiru. Warri sabaaf falmaa jiran warra siyaasaaf bahanii jiran warra Itoophiyaa warra bosona keessa jiru malee warra Suudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiranii miti jechuudha. Egumaayyuu Oromoon gaafa mammaaku mana abaluu hin beeknuun kan ittiin ergaa diddaati jedha Oromoon gaafa mammaaku. Iluma kanaafiyyuu waan afaan Oromoo dubbatanii sagalee nuu ta'aa jedhaniif inni immoo deebisee tooni mootummaan biyya bulchu. Mootummaan barabaraan kaan biyya keessatti fixaa, kaan biyya keessatti ajjeesaa, kaan biyya keessatti hidhaa, kaan dararaa jiru kuni nama 100,000 ol Suudi Arabiyaa keessatti dararamanii jiran kuni lammii kiyya ta'uu hin beeku. Hin shakkamanii paaspoortii malee bahanii paaspoortii hin qabanii. Dirqama namni tokko biyyaa bahatee dalagachuuf of jijjiiruuf yoo bahe dirqama paaspoortii qabaachuu qaba. Dhabee hoo? Erga dhabee hoo biyya ofiitti deebi'uu hin danda'u. Namni biyyaa bahe tokko of jijjiiruuf, dalagachuuf, kaayyoo ofii jijjiiruuf baha malee dhimma biraafii miti. Egaa bahe immoo gara biyya ofiitti galuun hin danda'amu. Maallaqa ni kaffalanna, xiyyaara ni kaffalanna. Isinumti xiyyaara nuu fidaa jedhanii gaafa sagalee kennatan, gaafa lammiin kun iyyatan akkamitti mootummaan biyya bulchu kun? Egaa sabaaf hin dhaabanne, egaa sabaaf hin taane, egaa saba isaa gargaaruu hin dandeenyeeti. Maal bulcharee horii bulcha? Uummata Itoophiyaa lafarraa fixee uummata akka bishaanii lafarra yaa'u kana muuxat godhee yoo lafarraa fixe maal bulchuu deema? Shigginyi amma dhaabaa jiru kana, shigginyi walitti xagallalaa jiru kana, shigginyi kutaalee Oromiyaa guutuu keessa deemee dhaabaa jiru kana bulchuu barbaada moo yoo uummanni kun uummatuma Itoophiyaa inni faarsituun dhumte lafarra? Uummatuma Itoophiyaati jedhee inni faarsituun yoo lafarraa dhumte shigginyuma inni dhaabaa jiru kana bulchuu heda moo namtichi kun maal bulchuu heda? Oromoo teenna dubbiin dubbuma dhalti. Uummata akkanatti ajjeefamaa jiru. Uummata akkanatti dhumaa jiru. Uummata bakka takkatti beellii fi dheebuun qorri bakkee irratti simintoo irra ciisanii ajjeesaa jiru kuni akkamitti mootummaa kanatti dhagahamuu didee mootummaan kun ijaan arguu didee lammiiwwan kun lammii kiyyaa miti. Uummanni kun uummata Itoophiyaa miti. Baay'inni isaanii nama 100,000 oli. Lammii kiyya miti. Itoophiyaa ta'uu ni shakkisiisaa kan jedhu paarlamaa irra taa'eetoo Itoophiyaa mee namumti Itoophiyaa lammiilee Baangaalii haa ta'u, Paakistaalii haa ta'u, saba kamiyyuu haa ta'u kan Itoophiyaa fakkaatu ni jira? Hin jiru abadan. Hin jiru. Kan Itoophiyaa fakkaatu hin jiru. Paaswoordii warra hin qabne warra jedhuuf immoo dhabanii hoo maal godhan? Dalagachuuf bahan miti. Dalagachuuf bahanii dhaban waan ta'eef gara biyya ofii, gara haadha ofii, gara abbaa ofii, gara dachee biyya abbaa ofiitti galuu hin danda'ani. Kana mootummaan biyya bulchu isinis argattan warri jala kaattanii tooni
warri abbichuun biyya keenya abbichuun keenya jettanii tooni keessattuu ijoolleen Jimmaa hundinuu Suudi Arabiyaa keessa jirtan dalagachuu jirtan wajjumaan isinitti karra cufe warri isa jala fiigdanii warri abbichuu abbaa filaa abbaa malaa abbaa maalii abbaa jinnii jettanii jala fiigaa turtan baga argattan isinis wajjumaan maaliifi koottaa galaa warri nafaarsaa turtan warri ni ala fiigaa turtan isiniin hin jenne wajjumaan akkasitti karra isinitti cufee lafarra isin oofaa jira jechuudha. Kana kaa mootummaa isin faarsitan. Mootummaan isin nama kaayyoo qabu nama karoora qabu saba bulchaa sammuudhaan yaada jira jettanii kana baga argitan. Warri jala fiigaa turtan baga argitan. Kanuma kinoo mootummaan keessan. Warri isa faana kaachaa turtanii meerre har'a kophaatti calalee isin galchere. Silaanii beekanii yaada sammuu qaba jettanii nama sammuu duwwaa nama yaaduu hin dandeenye nama buqqee duwwaa yaadu kana maaliif isin galchuu dide warra jala kaytanii jala fiigaa turtanii maaliif isin calalee abbichuun Jimma abbichuun kenna jettanii warri Jimma warri jala fiigaa turtan hunda osoo hin taane warri jala fiigaa turtan meerre har'a isin galche isin lammiitii jedhee isin galchee jira isin hin galchine kanaafi mootummaan kun jibba hundaa qaba malee jibba nama takkaa qofa miti. Kanaafiyyuu baga argattan keessattuu warri jala fiigdan jechuudha. Warra jala fiigaa turan, warra isa deeggaraa turan, warra inni karaa sirrii jira, karaa gaarii jira, uummata badii qaba jettanii tooni jinnii fi maarree jechaa turtan isin baga argitan. Mootummaan keessan isin faarsitan kun meerre isin galchee har'a kophaatti calalee isin hin galchinee barra. Isin galchuu miti walumaan achitti karra isinitti cufee jechuudha. Kanaafiyyuu lammii kiyyaa miti na shakkisiisaa mootummaan kun atamtamaan gara uummata kana gara biyya isaanii gara maatii isaaniitti galchan jedhee osoo sabni gadi ba'ee falmachaa jiru inni gana paarlaamaa irratti gadi ba'ee tooni uummanni kun kiyya miti ni shakkisiisaa jedha. Kanaafiyyuu har'as borus gadi baanee tooni saba keenya sagalee haa taanu saba keenya haa dhaabbannu saba keenya haa birmannu isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa warri YouTube chaanaalii kiyyaa faaraa taatan sabiskiraabii laayikii gochuudhaan maatii naaf ta'an isiniin jedha galatooma.